Akkam ooltan. Red Bull torbaan dhugee akkam ooltan. Hunda dura warra Atlaantaa kan hedduu galateeffachuu barbaadeetiin itiifuu if galateeffataa oolanii maaliin godha jeetiin. Yaadannoo takkan isin himuu barbaada. Kunis waggaa 3 dura yeroo duula Oromoo First jennu hoggaan as dhufetti haala ture ni beekta warri Atlaantaa. Hawaasni as jiru laaffatee qoqqoodamee jaameet hama ture. Yoo deebitanii tokko ta'uu baattan biyya kanatti hin deebi'u jeetiin dhaadadhee deeme. San qofaa miti mana ganda ollaatirraa kireeffatame tokko keessatti nu yaamtan. Ni yaadattaniimi? Waggaa 3 booda yeroo 3 wal jala dhufe waggarraa waggatti hawaasa fooyya'aa deemu kanan arge. Akkam jaa? Akkamijjaa? Akkuma waadaa galanitti Lola Abdallaa Sulee sodaatanii haa taatu hawaasa tokko jaarratanii United Oromo Community of Georgia jaarratanii baatii har'aa nu yaaman. Manni guuteet wal hanqate. Hedduu waan gammadeef gaafasuma jara kanaan kora tokko yaanne. Kora kana qopheessaan jeen. Sa'a 24 keessatti waa hunda bitanii ni dandeenya jedhee deebii kennan. Warri mana ollaa irraa ergifatee gaafa waggaa 3 dura nu yaame har'a mana kana fakkaatu keessatti sin yaamee jechuudha. Dalagan akkana. Dalagan waadaa irbuu ummataaf galan bakkaan gahu jechuun akkana ammallee xiqqaa guddaa dhiiraa dubartii manguddoo as keessa jirtan ka hawaasa keessan faca'e jee diinni itti koblaa ture san walit deebiftanii hawaasa cimaa tokko jaartanii addunyaarraa Oromoo bifa tanaan yaammattanii itti qopheessitan ummata ajaa'ibaati ammallee horaa bulaa nu jiraadhaan jaa. Itti aansuun hirmaattonni kora kanaa yeroo gabaabaa keessatti waamicha keenya fudhattanii Awurooppaarraa hanga Kaanaadaatti Ameerikaa kaabaa hunda keessaa kan argamtan dhugatti galanni keessan xiqqaa miti. Maaliif yeroo wanni kun dhufu duula hamaatu diinaan oofamaa ture akkuma quba qabatanitti namni hin dhufu jaamaa ture nama 300 yaamne 550 har'aaf kaleefaa sanii olillee na fakkaata namni keenya garagalee dhufe si Oromoon doktaraaf injiinara dila kana ni qabdii jenne gartani. Kanaaf namni keenya hogganni boreessitoonni keenya qeerroon har'aa warri jidduu san jiru walitti dhuftanii osoo bifa ajaa'ibaatiin marii godhaa turtan. Wanni birallee yoo kaanaafu taate Oromoon caayaa takka jalatti ayidiyooloojii meeqaan dhaaba siyaasaa 9 mokkala dhufe. Kun hundi dhufe waliin mari'atee galuu hin danda'u wal fixan jaan. Oromoon garuu takka taatee baatee jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaan jaa. Keessattuu hirmaannaan abbootii amantii ka manguddoota keenyaa gaaddisa taatanii yeroo manni xiqqoo oo'u bishaan irra firfirsaa yeroo qorrummoo ibidda xiqqoo jala dibaa mariin kun saffisaan akka deemu nu godhuu keessaniif hedduu galatoomaa. Koreen qopheessituu kora kanaa ka hawaasa adda addaarraa jaarmiyoota siviikii adda addaarraa yeroo gabaabaa keessatti walitti dhuftanii halkanii guyyaa haga gurri nama dhukkubutti yeroo meeqan isinitti rafe telekonferensii irratti halkanii guyyaa akkasitti itti xaartanii yeroo gabaabaa keessatti kora kana fakkaatu qopheessuu keessaniif dhugatti uummata Oromootirraa galata guddaa qabdan. Egaa akkuma amma dura jechaa turre ajandaa 4 irratti marii gurguddaa goone.
marii kana keessaa tokko dhimma tokkummaa Oromoo gadi jabeessuu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Kana keessaa wanni an hubadhe yaanni deddeebi'aa dhufaa ture Rabbiin waa'ini ganamumaa tokko godhee foon tokkorraa nu uumuu isaa kan mirkaneessa ture. Itti aansuunis tokkummaa Oromoo weerara diinaatiin laaffataa turte san sabboontonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo dhiiga isaanii jiksanii lafee isaanii itti cabsanii jaaranii asiin ga'uu isaaniitiif itti boonna kan jedhuun kan itti aansu immoo tokkummaan Oromoo gara fuulduraas jabaatee kan deemuu danda'u gara sirnaaf hidda isaatti gaddeebi'ee akka gadaa ofiititti gadaa bu'uureeffatee yoo kan deemu taate kan jedhu irratti marii bal'aa godhame. Kanumaan ajandaa lammataatti kan fudhannee irratti haasayaa turre gara fuulduraa uummanni Oromoo sabni keenya bifa kamiin waliin buluu fedha? Bifa kamiin mukaa citaa wajjin buluu danda'a? Bifa kamiin haqa walii eegee kan ummata naannoo keenya ummata qofa osoo hin ta'in bosonallee dabalatee haqa walii eegee wal kabajee wal tiksee akkami jiraachuu danda'a ka jedhu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Akkasumas nuti ummata biyya alaa jirru waan taaneef gumaanni qabsoon tun nurraa eegu keessaa tokko hojii dippiloomaasiitiif advokasii yookiin immoo ummata keenyaaf fira horachuu waan ta'eef hagammaa hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Mudannoon jirtuu fi ciminni jiru maali? Laafina keenya akkamiin furra? Jabina keenya hoo daran akkamitti jabeessina ka jedhu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Afraffaan nu biyya alaa jirra. Carraaqqannee dalagannee ummata keenya bira dhaabachaa jirra. Gargaarsa ummata keenyaaf goonu kana bifa daran cimeen akkamitti deemuu dandeenya kan jedhamu irratti mariin bal'aan irratti godhamee yaanni furmaataa lafa kaahamee jira. Waliigalatti dhugatti guyyoon sadeen dabre kun uummanni Oromoo beekaan Oromoo manguddoof dardarri Oromoo waa'ee biyya isaa irratti waa'ee nama isaa irratti haala ilaaf ilaamee qabuun marii guddaa godhee yaadota ciccimoo ta'an burqisiisee deemuu akka danda'u ka itti mirkaneeffate ture. Yaadota xumuraa irra gahame akka isiniif dhiyeessan warra waan kanaaf ramadametti eegan dabarsee ibsa isinii kennanii booddee if duuba deebi'ee warra immoo hojii ramaddiin hojii itti kenname isin beeksisuuf hin ta'a. Amma gara obbo Tashitee fi Dr. Sintaayyootiin deebisa. Galatooma. Baay'ee galatooma obbo Jawaan yeroo tokko harka nuudhaafi galatooma